Sonen raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wixataa Jimaata galgal sa'aatii 2 wadhakka akka sa'aatii 3 meetira baandii 1922 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu taardaa kun ammaan tan jalqabna. Eid Mubarak jenne sanii musliimaa arda afaan furtaniin arguyyaan Jimaata fulbaanii tokko bari 2010 torbaati raadiyoon VOA qophii afaan Oromootiin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansora halakeeti. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaata filannoo isaanii injifatan manni murtii fudhatama dhabsiisuusaa kasimatan ta'uu dubbatanii jiru matoota do'arra qabnu keessaa tokko. Akkuma jennee filannoon pireezidaantummaa keenyaa tunin mana murtii waan murteessee fi guyyaa 60 keessatti deebi'anii namni nu dubbifne naannoo sun dubbifne hedduun gammachuutti jira keessumattuu miilootii Raayilaa Odingaa afaanii karaatti yaa'anii gammaduutti jiranii tana qophii argamne keessaa tokko qophii nam dubbifnee fi Naayiroobii oduu argannellee dabaleetiin waan har'isanii qopheessine gamkaaniin ammoo har'aa iidii waan taateef namni hedduun yaad keessanillee waan nu dabarsitaniif kanallee irratti qophii qabna oduu tasaanaa miti namo. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaata kan manni murtii muummichi biyyattii filannoo pireezidaantummaa dhiyeenya isaan baatii dabre injifatan fudhatama dhabsiise akka dhuunfaatti kan itti waliin galle ta'eyyuu kan murticha fudhatan ta'uu beeksisanii jiru. Murtii sanaa akka fudhatan ka dubbatan Keeniyaataan namoonni 6 fedhii uummata bal'aa dura dhaabbachuuf murteessan jechuudhaan manicha murtii qeeqan. Yeroo sagaleen kennametti gochaa sirna dhablee fi seeraa ala ta'e boordiin filannoo raawwate kan akka bahiin filannoo sanaa fudhataman qabaanne taasise jechuudhaan akka bahiin filannoo pireezidaantummaa sun haqamu murteesse manni murtii Keeniyaa olaanaan abbootii murtii 6 of keessaa qabu. Akka bahiin filannoo pireezidaantummaa sun haqamu yookaan immoo gatamu ka gaafatan hoogganaan garee mormitootaa Raayilaa Odingaa bahiin filannoo Keeniyaa ka sagalee miliyoona 1,400 pireezidaantii Uhuru Keeniyaataa boodatti hafuu isaanii mul'isee ture ba'ii sobaati jechuudhaan kan isaan falman akka heera Keeniyaatti filannoon pireezidaantummaa haaraan guyyoota 60 keessatti deebi'ee geggeessamuu qaba. Oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna kanarratti. Gurmuun Xaaliyaanii keessa jiru tokko godaantota keessumaa kanneen Afrikaa uffee Saharaa gadii keessaa dhufan oomishtoota dammaa biyya isaanii keessatti hojjetaniif akka miindeffamanii hojjetan gochuudhaaf leenjii kennaafii jira. Gurmuun gargaarsaa leenjii eegumsa kaannisaa kennu kun Oxfam akka jedhutti akka godaantonni Afrikaa gara Awurooppaatti yaa'uu dhaaban taasisuudhaaf kanneen carraaqaa jiran hooggaroonni Awurooppaa agam akka Awurooppaan hojjetoota akkanaa barbaaddu ilaalcha keessa waan galchan hin fakkaatu jedhee jira. Xaaliyaaniin qofni waggoota 10 dhufan keessatti hojjetoota akkanaa miliyoona 1,600 ka barbaaddu ta'uu dubbata Oxfam. Bulchaan dhaabbata gargaarsa misoomaa sadarkaa addunyaa United States yookaan USAID Mark Green manni maree bakka bu'ootaa United States baajeta bara 2018 raggaasisu keessatti gargaarsa namoomaa fi sagantaalee wabii nyaataa wajjin wal qabataniif maallaqa gahaa akka ramadu amantaa mirkanaawaa kan qaban ta'uu dubbatu. Wixineen baajetaa pireezidaantii Doonaald Tiraamp dhiyeessan baajeta USAID baay'ee garmuruunsaa ni yaadatama. Ergamaa addaa muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny kataan ambaasaaddar Biraanee Gabra Kiristoos gama isaaniitiin Mr. Mark Green muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny waliin marii geggeessan keessatti gargaarsi biyyattiif kennamu kan itti fufu ta'uu mirkaneessuu isaanii dubbatanii jiran. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obomboleetti jandoo makatee kutaa Teksaas gama kibbaa bahaa kan magaalaa Houston keessa jirtu keessatti bu'een lubbuun namaa dhabame agammaatti 39 ga'ee jira. Ogeessi meetrooloojii Jeff Linder kutaa Teksaas keessatti roobni cimaan aga seentimeetirii 120 ga'u itti bu'e bakka Clear Creek jedhamutti akka ta'e dubbatanii jiru. Aanaa Haaris keessatti yeroo uummanni jireenya isaa deebisee dhaabbachuudhaaf yaadu kanatti godaantonni biyyattii keessa jiraatan immoo yoo gargaarsaaf mootummaatti iyyanne qabamnee deebisamuu malla jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsataa jiru. Bulchaan magaalaa Houston Sylvester Turner garuu namni kamiyyuu eega gargaarsa gaafatee booda kan hidhamu yoo ta'e
ani bakka bu'een falmaaf jechuudhaan dubbatanii jiran. Maatiilee namoota biyyoota biraarraa dhufanii kan ta'anii fi barattoonni achi jiraatan abdiin bulchaan magaalaa kenne kun isaaniif waan guddaa akka ta'edha kan isaan dubbatan. Qondaaltonni immigireeshiniif eegumsa daangaa biyyattiis bakka balaan kun dhaqqabetti godaantota irratti akka tarkaanfii hin fudhanne beeksisanii jiran. Kolombiyaa keessatti dhaabbanni riphxee loltoota maarkisistii duraanii FARC qabsoo hidhannoo dhiisuudhaan maqaa haaraa moggaafatee akka paartii siyaasa siviilitti kan qabsootti fufu ta'uu beeksisee jira. Gurmuun kun miseensota 900 ta'an wajjin walgahii torban tokkoof geggeeffate booda sagalee wayyaba ta'een daandii qabsootaaf fuulduraa jijjiirrachuudhaan murteeffate. Ta'us garuu gurmuu waggoota 50 ol biyyattii keessatti qabsoo geggeessee ture kun bara darbe mootummaa biyyattii waliin araara mallatteessuu isaa dura bifa warraaqsummaa qabsoo isaa kan qabatee ture ta'uu beeksisee ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Samantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ammoo Naayiroobii dabara mana murtii waliigalaa keenyaa filannoo pirezidaantummaa biyyisaa Uhuruu Kinyaataa mo'ate ta'anis seer filannoo hin guunne jedheetiin irratti deedee akka irra deebisan hajaja kuma oduurrallee dhageettan mana murtii eegiitti gaafatamaan paartilee mormituu keenyaa Raayilaa Odinga filannoo sun dabat keessa jira jedheetiin himateen duuba dubbii kan qoratee halee hajaj baase. Raayilaan murtiin boordiin filannoo Uhuruu Kinyaataa filannoo tana moo'ee jedhe ragatti dhiyeesseetiin fudhachuu didee oliyyate. Abbaan alangaa adda keenyaa dubbii tana labse Deevid Maranga filannoon pirezidaantummaa haaraa guyyaa 60 keessatti irra deebi'ee taatii jedheetiin ajaje. Pirezidaantii Kinyaataan murtii tana mormullee mana murtii tana ulfinnaan fudhadhaa jedhee jedha. Galmoo Daawit oduu Naayiroobii ergeen. Manni murtee Keeniyaa filannoon pirezidaantummaa biyyattii haalli inni itti gaggeeffamee fi lakkaawame haqa kan hin qabne turre jechuun filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa irra deebiin akka gaggeeffamu ajaje. Hagayya 8 bara 2017 kan gaggeeffamee ture filannoo biyyaalessaa Keeniyaa irratti pirezidaantiin biyyattii Keeniyaattaan injifatanii akka turan kan labsamee ture ta'us dorgomaan isaaniin falman Raayilaa Odingaa qabxiin filannoo kun sirrii akka hin taane mormuudhaan gara mana murtii deemuun erga himataniin booda murteen irraa kun kan ragga'e. Abbaan alangaa murtee kana dabarsan Deevid Maraga boordiin filannoo Keeniyaa filannoo kana akka heera Keeniyaa fi labsii filannoo biyyattiitti hin gaggeessine jechuudhaan qabxii filannoo kana kuffisaniiru. A declaration is hereby issued that the presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law, rendering the declared result invalid, null, and void. Ba'iin filannoo biyyattii hagayya dabre geggeeffame akka heerriif seerri biyyattii jedhutti waan hin geggeeffaminiif labsii kanaan haqamee jira. Lammaffaa bayii filannoo kanaan pirezidaantii filatamoodha ka jedhaman boordii filannootiin labsamee qabxichi waan haqameef labsiin sun labsiidhaan haqamee jira. Sadaffaa qaamni akka deebii kennu dura gaafatame boordiin filannoo biyyattii akka heerri Keeniyaa keewwanni 143 jedhutti filannoo haqa qabeessaaf sirrii ta'e guyyoota 60 keessatti geggeessuu akka qabu ajajamee jira. Baasii filannoo kanaan walqabatees paartileen dhuunfaatti mataa isaaniitiin karaa ofitti deggaran akka barbaaddatan. Haala murtee har'a darbe kana ilaalchisees abbaan alangaa Deevid Maragaa wanni hundi guyyoota 21 keessatti sabaaf akka ifa ta'u himaniiru. Filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa hagayya 8 bara 2017 irratti haalli lakkoofsa bu'aa filannoo pirezidaantummaa rakkoo qabatu ture jechaan mormitoonni hedduun mormaa turaniiru. Yoggisuus Raayilaa Odingaa qabxilee labsamaa jiranii fi kan giddugalawwan filannoo biyyattii irraa dhufan waliin siman jechuudhaan ibsanii turani. Har'as yoo murtee kana dhagaan murteen irra Keeniyaa keessatti darbe Afrikaa keessatti illee ka jalqabaati jedhan. For the first time in history of African democratization, a ruling has been made by a court nullifying irregular elections of a president. Har'a yeroo jalqabaatiif Afrikaa keessatti murtiin filannoo pirezidaantummaa haqa qabeessan ta'in kufee jira. Murtiin kun murtii seena qabeessa. Ittaansinees mana murtiif abbootii alangaa haqa kana saba keenyaaf kennan guddaa galatoomsanna. Abukaatowwan keenya dargaggoolee Keeniyaa odeeffannoo qindeessuudhaan nu birmatan hunda hedduu galatoomsanna. Haala amma jiruun boordii filannoo biyyattii irratti amantaa hin qabnu. Inumaa yakka jibbisiisaa saba keenya irratti hojjetaniif gaafatamuu qabu. Kanaafis yakka kanaaf himannaan irratti dhiyaatuu qabaa jenna. Filannicha mo'atan kan jedhaman pirezidaantii Keeniyaattaan dubbii murtee kana booda dubbataniin dhuunfaatti akka murtee kana hin fudhanne himanii garuu akka murtee mana murtii biyyattii kabajan himaniiru. I personally disagree
with the ruling that has been made today, but I respect it as much as I disagree with it. Akka dhuunfaa kiyyatti murtii kanan fudhadhu garuu nan kabaja. Manni murtii mataasa dabarsee jira. Dhuunfaatti tamanuu baannus ni kabanya. Lammiileen Keeniyaa isin badii tokkoyyuu hin qabdan nagaadhaan ollaa keessa waliin jiraadhaa. Ollaan keessa yoomiyyuu ollaa keessa waan ta'eef anaaf ittaanaan kiyya sabatti deebinee lammaffaa dorgomuudhaaf qophiidha. Murtee kana booda deeggartoonni Raayilaa Odingaa mana murtee biyyattii duratti gammachuu isaanii ibsaa oolaniiru. Haala seera Keeniyaatti filannoon irra deebi'uuf murtaa'e tokko guyyoota 60 keessatti gaggeeffamee xumuramuudha qaba. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobi. Galmoo daawwitaa guddoo galateeffannaa mallee taanneetiin hooma keenyaa kanatti dabarra namni reefu Naayiroobii dubbiselleen abbaan dakkaraa yooyyuu yoon dubbisunitti namni gammachuun karaa baafatee baala mukaa guurrateetiin gammachuu karaa jiraa jedhe. Keenyaan waan addunyaa keessatti akka argiteetu hin beekne waan Afrikaaf iyyuu fakkeenya ta'a hojjettee jedhe abbaan dakkaraa namni maan ta'uu jiraa jennaan. Uummanni naannoo Naayiroobii kan barsiisuun qubatu uummanni paartii sunii guddoo irraati gammadee gammachuun karaa dansaan karaa baay'ee taphachaa hoolaa karaa irratti muka baala qabu guurratee karaa nagaa fiitii akkasitti gammadaa karaa gubbaa yaa'u jira jechuudha. Karaa kam fakkeenyaaf? Karaa madaree madaree kan karaa kibiraa karaa akka nyaayoo staadoomii kan karaa kan cufatu karaa iddoo karaa badda karaa dandooraa jedhamatti reesfaayit reestuu bakka isaan cufatu baay'ee akkanatti urumaatti taphachaa gammachaa koortiin achi murtee koortiin dansaa hanqisuu waan dasa dabarsichaa akkasitti gammadaa karaa gubbaa yaa'anii jechuudha waan kiyyatti kan uumamaleetti akkasii yaa'anii akkasitti agarree nulleen akkasii irraati gammannee jechuudha. Namni dhugaan nu galee jechuun jira maan jedha fakkeenyaaf. Wanni gammachuu irraati ta'e kanaan dura koottiin turii kootuma warra abbootii duraan gan 50 bulchaa turteeti amma larkoorra kee jirti deebistee silaafuu warraa murteessiti idantaan saajaa halkan hamichaan saajaa murteessii jedhanii akkasitti namni hedduun shakkaa ture yooyyuu isiin akkasii koortii ta'arratti kan dabarsisaas qoodi warri mootummaa taateef akka dhantachanii silaafuu uruu medhanii yoo fayyadaan taate waraanatti kaa'edha waraan kan irraati namni xiqqoo rifachaa jira jechuudha wantoota kululleen hamtu dhageessee jirti paartiin kan dhibiileen hamtu dhagaa jirti jechuudha. Adoo silam. Namni irraati gammadan koortiin elekshoonii kan deebi'achuun namni cufu nagaa argachaa irraati koortiin tun dhugaa murtee badiini IBC hojjechiisuu jechuun har'a kaa'anii kan irra gammadanii jechuudha. Eedi murteessanii dubbitana adoo silamanii murtii dubbitana muruu baate maanta seeta. Odomanii murtii waan kana murteessu baate hiriiratti baay'edhama hiriira bahu mootummaalleen eegala nam jalaatiin qabu wal bulchooyitti dhufaa waraan wayii kaa'edhanii odoo xiqqaatti dhafa darbu wala dhumaan namni dhufaa waan akkana kan dhabeekan jechuudha. Keenya keessatti wanni akkana taateen beektu mani murtii filannoo pirezidaantummaa takka irra deebi'aa jedheetiin hin beeku tan akkan irra deebi'uun biyyatti sun garamitti deemtii jechuu jiru fakkaata. Namni waan jechuu jiru 2007 illee by-election akkana taate ammoo bifanaa miti wayilleen kattaani 2013 illee ta'e ka 2013 biyyi sirrii hin tachine ragaa gabbaa ta'ee ragaa gaafatanii dhabanii jiranii. Haragaa sanii kennin namtichi murteessa kootii san gaafas 2013 waliin mootummaa sun osoo guyyaan isaa hin gahinni duratti hayee galee tugan tokko faan qabu. Guyyaa 21 duubatti fulaawwanni hamni kun ta'e yookaan balleessa jechuu fayyuu har'a irraa jalqabanii guyyaa 21 keessatti diidatti ba'anii himame elekshoonii akka deebanii akkasii murteessanii jiru. Kanaafuu abbootii seeraa hagamitti dubbitan namoota. Isin qar torba tokko fayyaa keessa dhabe. Jaa gadate jaan keessa lamatti namni seerumaanii IBC minteede afur ammoo IRZ minteessee itti walii galte akkanatti deebii taasee jechuudha. Kanaafiyyuu uummati waan kan laale dimokiraasummaaniyyuu koortillee murtii dansaa keessee waan durii hin tachin irraatti gammadanii jechuudha. Abbootiin seeraa tuniin haaraa moo warrum filannoo ganna dabreellee murteessumoo haaraa warri kun? Abbootiin seeraa tun haaraa miti namticha guddaa callaa haaraa kan guddisee gan lama jira. Duraan ammoo kootii kee ture ammoo maajistiriitii guddaa kootii keenyaan turre namtichi nama jedhamuun amma dhiyoo achi bakka qabatee ganlam jira jechuudha. Dhiyoo tanaayyuu filannoo sanirra nam 28 lubbuu dhabee dhaabbileen addunyaa akka fakkeenyaaf EU faa international observers filannoo biyyi tanaa laaluuf dhufte hedduun filannoon tun karum nagaatiin deemtee jette manni murtee amma isaan murteessee keenyaan garama deemuu jirtu fakkaata amma boriif iftaaniin maan argitam yookaan jiran ammaanti mul'atu fakkaata. Namtichi
NASA presidential candidate Raila Odinga waan jedhu IBCU mana murtii dhiyeessaa nam diddama afurii sadeef waan gubateef waan caccabellee cufa balleessa IBC irra ka'een soffamee kanaafiyyuu sun kootinii dhiyeessinaa jira. IBC'tti nam dusunii fi nama waan lafa gubattellee nama ka gubanillee itti gaafatama. Responsibility IBC fudhachuu qabaa jira. IBC'n warra mircaa boordii kana jechuudha. Kanticha mircaa boordii guddaa sun jechuudha. Boordii filannoo. Boordii filannoo. Ahaa kanaafuu yamma nam du'eefillee nama maani ta'inillee waan gubattellee itti gaafatama tolchineetiin himannaa jechuu jirani. Guyyaarraa kanaan guyyumarraa saasha irratti murtii san dabarsanii murtii sanaan dudduubatti sa'aatii jaakas geennan torba irratti namtichamchu bakka ta'an ka mircaa boordii filannootti guddaa sun nam dusanaa fi waan badillee gaafatamaa isaa mana murtii dhiyeessaa jechuun Raila Odingaa. Maal jechuu jiran warri fakkeenyaaf warri Uhuruu fa'aa maal jechuu jiran? Qaroomaa hin dhageenye. Uummata warraatti sappoota warraa waan jedhu haa deebi'anii fi miidhagina gufeen yoo deebi'anillee qaraallee dabarra dabsannaa jedhaa jechuudha. Warrilleen haa deebi'aniiti warris qarqaarutti warris deeggarutti haa deebi'anii jechuu jira. Warris deeggara yoo deebi'anillee qaraallee dabsannaa achiin gadi hin dabsannu deebi'anii ammoo kootii suni shirri murree namni hedduullee ni jira hagara shirri murteedha. Amma filannoon tun tama pirezidaantii qofa moota taana pirezidaantiif moota bulchoota naannolee haa fakkeenyaaf godina warra godinaa filatamee moo warri deebi'an kun pirezidaantii qofa mootami. Warri deebi'an ka pirezidaantii callaa jechuudha warra lamaanii callaa. Pirezidaantiif taana pirezidaantii. Ka pirezidaantiif taana pirezidaantichi. Tan arguu jirta. Kan arguu jira kan dhagahu jira kan arguu jira. Afrikaa keessatti waan akkana guddoon dhageet batana akka keenya keetti tureetu waan hedduu argette kamirra laalta maan jettaan. Akki nuti ilaallu guddaan ati gammanne dimokiraasiidha. Durii irratti iyyuu rikoodaa jennee fudhannaa jechuudha. Akkas ilaala ta'e nam dhibiiti. Wanni kun waan dimokiraasii guddoo keenya keessatti ta'e illee laalta. Deebii waan kana irratti. Atilleen akkasum laalta. Akkasitti gargaaru akkasitti garreen. Abbaa Dakkaraa guddoo galateeffannaa abbaan Dakkaraa nam siyaasaa keenyaa keessa beeku keessa nam tokko guddoo galateeffannaa tamsa qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootti qophii teennee jalqabne gara daqiiqaa 17 tokko jirra. Eid Mubarak iidii barakaasanii haa taatu jennu isaanii musliimaatiin qophii iidii jirtan raayyaa abba macaa. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله بسم الله جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة مسارة الحمد لله نعم سندر قالت عيساتي كنوك إنجارة الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء والي وأصحابه تابع تمرة جرد مكرا فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنكلتي فدا يادك يسمن بغرغر فدا امري لا فاجبا ستنرك فدا شرين سجني عن ستن بقدا ذنبي كو سرارا شرك برباددا يا رب اغفر لنا ان كان سكدا ملكي دنيا اخره انتم نبددا أهاجان كن يقدادا لبكا نبهي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك كما لوانجرو موتي موت واني عزيز يا جبارو يا كنبيك مو أركم كيرو أبا فدشومي أبا فدشارو قوفتا جبسي كايو كلو غرغارو ني أرغون دوام مخلوق نتجرو جارا كراها كيرت والغرغارو كم باطل ديك يا غدجارو آمسني فيك غنجالين الرجرو جارا كيديك باطل إجارو إجمالي لا لا إنجر نارو نمني كجيجي نيتو جيجيرو نمني جالسيس كان كجيجيرو رايا بمجا غدو غلطفنا يوساتي قبن اتدبنا تامچقاسو jirtan turadon video sagantaa afaan oromootiin meetanu mirratti gara qophii jaalannee san deebisa. Hordoftoota amantii musliimaa maraan bagana gaangeessan Eid Mubarak jennarra deebine ayyaana kana laalchisee waaltaa islaamaa Toohid yookaan Toohid Islamic Center kan St. Paul Minnesota keessa jiruuf imaama kata'an Sheikh Abdurrahim Ahmed Doyo haasofsiiseen jira eebba kennuudhaan jalqabu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى بلكم وتقوا في دبع في صدمي سديت مسلمتوتا الدنيا رجلا شوفان بقى ربين عيد كنان
isin ga'e baga maddanii iida barakaa iida khayrii iida guddinaa rabbiin isinii haa godhu isaaniin jedha. Sheekh Abdurraahim isinis baga ayyaana kana nagaan geessan Eid Mubaarak. Seenaan Eid al-Adhaa maal? Eid al-Adhaa seenaa guddaa qabaa. Islaamummaa keessatti Nabiyallah Ibrahim alayhi salaam gaafa gartee ilma isaa Ismaa'iiliin rabbiin isaaf kennee mucaa kana udhiyyaa godhuu qabda yookiin wareega godhuu qabda jechuudhaan rabbiin isa moqqoree Nabiyallah Ibrahimiin rabbiin eegasii duuba وفديناه بذبح عظيم كرب جي هولاد وقفدي ربين كنافي بكساني را حقا قويا راتي من مسلم توتا ودهيا بكجيرا نتي وريق قلون اولا قلون يوكين قال قلون يوكين نغرتي هوري قلون قويا راكا نجي جيسن جيسا قويا كن قويا قدا قويا غرتي من مسلم توتا بكاش جيروتي هجي قوردا راوتو تكاو دلقان جي حجي يوكين قويا وان حجي خنا قد امتو dalagaa lakkoofsa islaamummaan kaa'e keessa utubaa tokko arkaanul islaam ka jedhamu yookiin pillar of islam jedhanii waan lakkaan keessatti isa tokko namoonni agartee bakka adda addaa irraa biyya adda addaa irraa fe'ataniitiin namoonni miliyoonaan lakkaamu lafa agartee makka jedhamtu keessatti argamanii hojii adda addaa karaawwatantu jira. Guyyaa hadhaa kana ammoo uummanni bakka sadiitti hin argamne addunyaa irratti salaataas iida salaatee wal eebbisee du'aayii kadhatee gammadee addaan gala. يوم الحج الأكبر جلهم قويا الحجي أركان الإسلام نما أكيد كيف أركان شنفة إذا كجوتا مجدة يوكين أتوبا شنفة الرتين كيساف جوتا مجدة أما قويا حتى كان كيزت وندس قدو دكير عرف جم ترات أبتا أولني كليس إجسي قلقل أشرا كأني لفا مزدلفة جم تكيس رفني أشي بولني كنما جمرات بكجرم يوكين بولو وان تجا تربة تكا إشي كدربة قويا متاع في حادة قويا قرتي طواف الوداع كابر غرتي ادو ددبياني طوافا وان با اتو راوتا غيان كون اسلام تبرتين بك غدا قبجيتين لا غباب بنت كان فكات asirratti Sheekh Abdurraahim namni jireenya isaa keessatti waan kana irratti hirmaachuudhaaf yeroo meeqadha gara makkaatti kan imalu dandeetti waliin namarratti dirqama taate akka shari'aan kenna lafa kaa'utti kamantiin islaamaa barsiisutti namni achi dhaquu qabu nama qaamaanis dandeettii qabaatu qaba akkasuma gartee horiin dandeettii qabaatu qaba waan agartee achiin dhaqee deebuu qabaatu qaba waan maatiin isaa nyaatu qabaatu qaba wayitii kana qabaate umrii isaa keessatti yeroo tokko achi dhaquun dirqama sarratti ta'a yoo ammoo itti deddeebi'ee dhaqellee bareedduudha garuu karabbii isarraa barbaadu takka qofa jecha umrii isaa keessatti hajjiin takkatti maaliif yoo waggaa waajib kataatu taate yookiin dirqama kataatu taate namarratti ulfaata namni yeroo mara dhaquu hin danda'u kanaaf namarratti rabbiin laaffisee takkatti qofa dhaquu danda'u qaba umrii isaa irratti karabbiin isarratti dirqama godhe jecha. Dubartiinis dhiirris. Dubartiin illee dhiirri illee dubartiinis agartee kondiishinii akka amantii islaamaa lafa kaa'u keessatti yoo agartee nama waliin deemtu qabaatte nama agartee ishii protekti godhu yoo qabaatte maaliif dabana durii akka amma jiru kanattis agartee haalli mijjaa miti namni xayyaaraan hin deemu horii yaabbatee deemaa gaalaan deemaa lukaan deemaa yeroo sanitti agartee miidhaan adda addaa dubartii adda yoo isiin deemte irra ga'uun maal agartee kanaaf shari'aan akka isiin adda hin deemne akka isiin eegamtu godheef jecha agartee nama qabaatu qabdi nama waliin deemtu mahrama jedhanii yookiin fira jecha aanaa nama isii waliin deemu qabaatuun barbaachisa akkasiin eegamtu uummata keenya akka Oromootiin bakka jirtanitti nageen rabbii isiniif haa jiraatu isaaniin ja'a akkasuma agartee rakkoo hawaasni keenya keessa jiru hedduu gaddinu dhaga'ama ammoo muslimtoota addunyaa irra jiran cufaan iida kana iida barakaa iida milkii iida guddinaa iida ummanni keenya gammachuu itti arguu danda'u yookiin rakkoo gadaddoo gidiraa isarra jirtu keessa bayee gara gartee guddinaatitti gara misoomaatitti bayuu akka rabbiin godhu isaaniif hawwa isaaniifis kadha keessatti hawaasa gartee irraa baane rabbiin faraja yookiin bal'innatti rabbiin haa baasu isaaniin jee du'aa isaanii godhuu barbaada jecha. Sheekh Abdurraahim Ahmed Dooyyoo hedduu galatoomaa. Isinis hedduu galatoomaa isiniin jedha nagaan jiraadha. Ittaansinee dhaggeeffatoota keenya firaaf maatii fagoo jiruuf bagattiin sin ga'ee dhaamsa jedhu sagalee waraabsisan dhiyeessina. Ummata muslimaa maraan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bagattiin sin ga'een jedhaani. Suudaan naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Sikiimotti kan argamtu Armeekoo Ambaruu Afuriiti. Abbaa kiyyaa Sheekh Shamsuu Sheekh Abdurrahiim fi akkasumas hiriyoottan kootiif uummata aanaa Sikiimoo maraan bagattiin sin ga'ee jedhaani. Warra
hajjii minatti argamanillee rabbi isinirraa qeebaluu taqabbalallahu minna wa minkum jedhan. Assalaamu alaykum. ummata muslimaa addunyaa mararra faca'ee jiru keessattuu uummata afaan kana dhaga'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jedha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota qophii VOA Afaan Oromoo. Fireewwan kan koo kanan baga ayyaana Idil Adhaatiin isin ga'e jechuu barbaadu godina Jimmaa aanaa Sattammaa ganda Kellaa Karibaatti kan argaman haadha kan koo aadde Ambaroo Abbaa Dikootiif obboleessi kan koo Jamaaluu Naasiriif obboleessi kan koo Aliimaa Naasiriif obboleessa kan koo Saawud Arabiyaa Madinatti kan argamu Jabal Naasiriif Kooddanyaa kan koo kan hin akka lubbuutti jaalladhu Taajuu Zeenuutiif Maashar Abbaa Leencaatiif Maashoo Ibraahimiif godina Jimmaa aanaa Sattaata Qorsaatti kan argamu Baarak Abbaa Jihaadiin baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada galatooma Abdee Naasir Saawud Arabiyaa Makkarraa. Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan qopheessitoota VOA maraaf baga ayyaana Idil Adhaatiin isin ga'e akkasumas muslimtoota maraan ilmaan Oromoo bakka jiran maratti baga ayyaana Idil Adhaatiin isin ga'e akkasumas aalee fi hordoftoonni kiyya godina Harargee bahaa aanaa sanatti Aradaa Gaawwee irratti warreen argaman haala kiyyaa Jinii Musaa Yusuf akkasumas abbaa kiyya Jijjiga Hanafsan Umar Musaa fi akkasumas Naazii Umar Musaa fi Ismaan Umar Musaa fi Faatumaa Umar Musaa fi Biiftuu Umar Musaa fi warreen harkaa fi dheebii biyya kan maraan baga ayyaana Idil Adhaatiin isin ga'e hajjab Muhammad Umar Musaa Puntlaandii Hoosaa Garraayii Nagee. Kabaranaa kabaree garee kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati. Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti hornaat voanews.com irratti ergaa keessan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Eid Mubaarak garaa namoota san deebisan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko sin dhageessisa. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaata kan manni murtii muummichi biyyattii filannoo pireezidaantummaa dhiyeenya isaan injifatan fudhatama dhabsiise akka dhuunfaatti kan itti waliin galle ta'us murtii sana akka fudhatan ta'uu beeksisanii jiran. Murtii sana akka fudhatan ka dubbatan Keeniyaataan namoonni 6 fedhii uummata bal'aa dura dhaabbachuudhaan murteessan jechuudhaan manicha murtii qeeqan. Yeroo sagaleen kennametti gochaa sirna dhableef seera ala boordiin filannoo raawwate kan akka bahiin filannoo sana fudhatama dhabe miidhaa geessise jechuudhaan akka bahiin filannoo pireezidaantummaa sun haqamu murteesse. Manni murtii Keeniyaa olaanaan abbootii murtii 6 of keessaa qabu. Gurmuun Xaaliyaanii keessa jiru tokko godaantota keessumaa kanneen Afrikaa uffee Saaraa gadii keessaa dhufan oomishtoota damma biyyattii keessaa akka hojjetaniif jecha akka mindeffamanii hojjetaniif jecha leenjii kennaafii jira. Gurmuun gargaarsa leenjii eegumsa kaannisa kennu Oxfam akka jedhutti akka godaantonni Afrikaa gara Awurooppaatti yaa'uu jalqaban taasisuudhaaf kanneen akka isaan dhaaban taasisuu kanneen carraaqan hoogganoonni Awurooppaa kana quban qaban jechuudhaan qeeqee jira. Oduu namaaf qabu kanuma. Ajalam qophiin teessoo tanumaa yaadota nu barreessaa nu bilbilaa gamkeennan nagaa keessi nu bulaa Eid Mubaarak jecha qophii wixataatiin wal agarraa raayyaa abbaa macha. Galata isaatii kunoo keenya yarra. الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء وآل وأصحابه تابعوا تمره جرد مكرا فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارون كيت ربي سنكلتي فدا يادك يسمن بغرغر فدا أمري لا فاجبا ستنرك فدا شرين سجني عن ستن بقدا ذنبي كو سرارا سيرك برباد يا رب اغفر لنا أن كان سكدا ملكي دنيا آخرة أنتم نبددا أهاجان كن يقدادا لبكا نوغهي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك كما لوانجرو موتي موت واني عزيز يا جبارو يا كنبيك مو أركم كيرو أبا فدشوم أبا فدشارو غوفتا جبسي كيو كلو غرغارو ني أرغون دوام مخلوق نتجرو جارا کرا حقیرت والگرگارو کم باطل دیگے حقی گری جارو آمس نبیگا گنجال نرجرو جارا حقی دیگے باطل جارو اے جمانی لالا انجر جارو نارو نمانی کا جیل سے انجتو ججیرو نمانی جل سے اسکن کا جیل چنجرو علیم قدیرو فسبحان اللہ علی نبیکا خیر خلق اللہ السلام علیکم